Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun kam jirtu daawwattootaaf hordoftoota YouTube channel Update. Arras appii haaree tokko walitti deebinee jirra. Appii shabakaa saffisa olaanaa ta'een isiniif hojjetu jechuudha. Appiin kun Zainii Firii moobaayilii riyaala 60 akkasumas moobaayilii riyaala 39 jawwii Firii isiniif hojjeta. Gara barnoota dabruun duratti warri YouTube channel khiyyaaf haaree taatan subscribe like gochuun eegala. Eega application Play Store keessa arganna. Play Store keessa erga gaseenneen booda bakka search jettu sanarratti maazaasiif jennee barreessina jechuudha. Kun akkuma argitan appiin nu dhufee jira. Application irra dhoofnee gabbuufanna. Amma gabbuufadde waan hin qabuuf open irra dhoofnee waliin gaseenna jechuudha. Yeroo dura gaseentan appiin haala kanaan isin gannaqa tuqaa sadeen gubbaa tanarra gattu hidhaniiti update godhattu. Gubbaarra check update kajoonni jira. Kunoo update erga godhattaniin booda ammallee servera gubbaa kanarratti gattu hitu. Haala kanaan isin fide jechuudha. Servera olooftanii dhumarra habba lamaa jira. Alaabaa suudii qabu. Lakkoofsa lama keefirraa qabu kanaaf lakkoofsa sadii keefirraa qabu khabar baadan irra deeffattanii lamarratti haguutummaan. Ergasii ammallee alaabaa kan barbaadan filachuu dandeessanii. Egaa kun appiin akkuma argitan Zainii Firii hojjeta akkasuma jawwii Firii hojjeta moobaayilii riyaala 60 akkasuma moobaayilii riyaala 39 hojjeta. Amma Zainii irra waliin laalla jechuudha. Erga haala kanaan itti guuttattanii fixattaniin booda bakka of taatee jirtu tana on gootan. Kun akkuma argitan appiin sirriitti dalagee jira. Saffisa baay'ee qaba jechuudha appiin kun. Sa'a dabalachuu barbaadan add time bakka jettan irra gadhoitanii viidiyoo sekondii muraasaaf laaltanii sa'a dabalachuu dandeessu isiniin jaa. Barnoonni irraan tanaa asirra raawwata. Hanga barnoota birootii walitti deebinutti nagayaan nuu turaa isiniin jaa.